oduutan asirratti gartee footoon duuba jirtu tana irratti yeroo Xi Jinpingin gartee deemu hunda pirezidantiin Raashaadhaa Putin harka mirga isaarra jira. Tunis miidiyaalee addunyaadhaa hedduu haasa'isaati jirti. Harka mirga isaatiin Putinii dhaabbata, gama bitaatiin ammoo namticha pirezidantii Noorz Kooriyaatti dhaabbata. Akkuma gartee asirratti ilaaltanitti akkana deeminsi kuni mootummoota addunyaatii fi miidiyaalee addunyaa biratti akka malee odeessa addaati qaba. Maaliif Chaayinaan ammaan tana namni gartee Chaayinaan akka malee jabeenyaan itti hirkannoodhaan takkaa'u immoo saayibummaadhaan qabdu Puutinii fi Raashaadhaa jechaati jiran. Gama kaaniin harka bitaa irratti immoo Noorz Kooriyaadha. Noorz Kooriyaa gartee gama Ameerikaan barbaadduun yeroo dheertuu Ameerikaan Noorz Kooriyaadhaa fi Chaayinaan akka dabaan shoora adda addaa taphachaati turte. Keessaafuu gartee yeroo Obaamaan aangoorra ture san akkasuma sanitti hoggaa gartee Trump aangoorratti as deebi'e inumaatu gartee Chaayinaadhaa fi isaan gidduutti hariiroo addaa qofa otoo hin taane inumaatu Doonaald Trump Noorz Kooriyaallee nama miilaan ol seenee jechuudha. Saawuz Kooriyaa dhaqee miilaan Noorz Kooriyaa dhaqee akkasitti pirezidantii Noorz Kooriyaatti wajjin walgahii nama godhee jechuudha. Inumaatu ammallee akka jirutti Doonaald Trump isaan sadeen kanaa wajjin ani hariiroo nagayaatiin qaba. Hariiroon teenya jabaatteetuma itti fufuudha teessii. Kanarratti immoo namni tokkolleenu olola adda addaatiin nu kana adda baasuu hin danda'u yaadaju kaleellee irra deebi'ee dubbateeti jira. Akkasitti gartee deeminsi isaanii kuni nama hedduu ammallee gartee yoo asitti illee halaaltan taate yeroo gartee bika agarsiisaa san ol seenan jechuu isaan sadeenuu waliin dhufanii deeminsi kuni biyyoottan hedduu akkasuma sanitti warra gaa Chaayinaas hin jaalanne warra Raashaas hin jaalanne daranuu gartee akka isaan aaran godhaati jirti jechuu. Inumaatu lolli Ukraine daranuu gartee akka isaan aaran godhaati jirti jechuu. Inumaatu lolli Ukraine kan gartee ammallee deemaa jiru kuni Raashaan akka daranuu jabaattee Chaayinaa irratti hirkachuudhaaf teessu. Gama kaaniin Indiinis akka gartee Raashaa irratti hirkachuudhaaf deemtu keessaafuu eega Ameerikaa jiwon lolanii gartee karaa gartee Putin karaa Trump muudii irratti gartee teerifiin adda addaa irra kaayaa inumaatu eega gartee inni waan nuti jennuun dhiisee karaa Chaayinaadhaa chokote booda nuti daranuu teerif irra keenyaa je'eeti dubbachaa ture. Dura dursoo Hindiin wanni gartee karaa Raashaadhaa achi gargaltee achi isaanii wajjin gaaza gartee Raashaarraa bituu eegalteef Ameerikaatutu isaanirra gartee teerif kaayaa jira, dhiibbaa isaanirra kaayaa jiran. Dhiibbaa tanaafi muudiin takkaa'u gartee pirezidantiin biyya Hindiidhaa hariiroo isaa tan duraan gartee Raashaadhaa fi Chaayinaa wajjin xiqqoo laaqamtee jirtu san haareetti dhukkeerraa dadhabee karaa gartee nageessaatti as deebi'uudhaan isaan birallee dhaqee isaan lachuutu dhiifama gaafachuudhaan akkasitti hariiroo isaanii tolfachaati jiran. Kanarratti immoo Indiyaan daranuu nuti gaaza biyya Raashaadhaa bituu itti jabaanneetuma itti fufna malee if duuba hin deebinu jedhaniiti odeessaa jiran. Kana keessa ammaas Ameerikaanis guyyaa kaleedhaa akka gartee Doonaald Trump dubbachaa jirutti biyya Hindii irratti teerif ida'uu ni dandeenya. Amma ilaamaan tanaa parsantii 50 irra kaayanii jiranii parsantii 75tti ol kaasuu ni dandeenya jedhee dubbachaa jira. Yoo isaan waan gartee nuti jennuun dhaga'uu didan wanni isaan jechuuf jiraniin akka gartee Hindiin Raashaarraa gaaza hin binne gabaabinatti kana gartee irra deddeebi'anii dubbachaa jiranii jechuudha. So gamni gartee kana keessa biyyootan akka Iiraanii fi akkasuma sanitti warreen walgahii guddoo tanarratti hirmaatan Iiraanis akka gartee biyyootan Raashaatii fi Chaayinaan inumaatu Noorz Kooriyaalleen isaan gargaarsa gootuuf haasawaa adda addaa godhan irratti ibsa godhanii jiran. Kana keessa mootummoonni
mootummoonni sadeenuu lola Israa'elii fi Ameerikaan Iiraan irratti inni goona jedhanii haasawaa jiran kanarratti dura akka dhaabbachuudhaaf ta'an ammaasis waliigalteedhaan akka dura dhaabbachuudhaaf ta'an irratti waliigaltee godhanii jiran. Kana keessa inumaatu gaa Tarkiilleen Iiraan hojii jirraa jettee guyyaa kaleedhaa dubbatteeti jirti. Garuu wanni Tarkiidhaa akkuma gartee irra deddeebi'ee isin himaa jirutti wanni Tarkiidhaa hin beekamu. Akka gartee viidiyooleen adda addaatii fi haasawa pirezidantiin Tarkiitii fi pirezidantiin Iiraan godhan irratti isaan lachuutu yeroo ammaan tana akka gartee hara tokko dhufanii walii galteedhaan lola gartee Israa'elii fi Ameerikaan isaanirra gootu kana dura dhaabbatan dubbatanii jiranii ammoo lafarratti wanni takkallee nu hajijjiiramu hin fakkaattu haasawni gartee haasawa afaaniiti. Maaliif akkuma gartee ijaan agartanitti wanni Tarkiin godhaa jirtu gabaabinatti Israa'el gargaaruudha. Ameerikaan waan jetteen godhuudha. Kanaafuu gartee biyya akka Iiraan tanafaa kophaa dhiisaniituma calja'anii itti eegan. Kanarratti oduun takka takka tan bahaa jirtu akka jettutti lola Israa'elii fi Iiraan jidduutti deemaa ture san keessatti Paakistaan irratti hirmaattee jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Oduun tuni miidiyaalee gartee oduu dhugaadhaa dubbatuutu baasee jira. Miidiyaan wanni jarre kun akka jirutti xayyaarota lolaa kan Israa'el sistamni dhawee buusee sistama biyya Iiraan odoon taane sistama biyya Paakistaanii jedhaniiti odeessaa jiran. Amma durallee oduun tuni gartee akka ruumaraatti baateetu turte. Warri Paakistaan nuti lolli Iiraan kun jabaatee hatti fufu yoo taate akkana teenyee hin eenyu jedhanii dubbataniitillee turan. Nuti yeroo gabaabduu keessatti irratti hirmaachuu ni dandeenya jedhaniiti dubbatanillee turan. Ammaan tan ammoo oduuleen tuni akka jettutti Paakistaan dhugumatti lola kanarratti hirmaattee xayyaaronni isaanii xayyaara Israa'el buusanii jiranii jedhaniiti odeessaa jiran. Wanni gartee akkana jedhaniiniif akkaataan xayyaaronni Hindiidhaa itti dhoomee fi xayyaaronni Israa'el Iiraan keessatti itti dhoome waan takka akka gartee sistama tokkoon dhoome garsiisaa jiranii. Kanarratti maasis waan qabatama qabaniini haasawaa jiranii jedhaniiti odeessaa jiranii jechuudha. Kana gaa oduun arraan tanaa tana fakkaatti obboleeyyan keenya tan itti aantu oduulee gartee waa'ee refujiidha. Tan gartee guyyaa kaleedhaa haareetti deebi'anii dubbachuun irra turte kalee akkuma isin hime Septeembar 3 guyyaa kaleedhaa mariin san gaggeeffamaati turte. Garuu waan haasawaa turan san irratti hin xumuramne haasawni san guututti hin xumuramne waliigalteen hin turre tanaafi gartee ibsi addaa gadi hin bahini. Haasawni kuni arraas itti fufu jira. Guyyaarraan tanaa itti fufee yoo gartee yeroodhaan kafitan taate ibsi wahii ni ba'a. Kanarratti gartee hoggaa ibsi san bahe isiniif qabannee ni dhiyaannaa jechuudha. Isin yaadachiisuudhaaf wanni irratti mari'achaa jiran warra appruuf tahee jiru san kan bikka lamatti adda baasan gama tokkoon warra akkanumatti fidanii fi warra kaan ammoo kan case by case review godhan. Jara lameen kana akkamitti adda baasuu dandeenya maal irratti adda baasuu dandeenya kan ja'an irratti marii godhuu qaban marii godhu jiran. Warra kam case by case laallee finnaa warra kam odoo review hin goone finnaa gaaffii jettu. Tana gartee koortiin sarki koortiin murteessuu qabdi. Kana gartee hogguu irra waliigalan booda akkasitti karaa hojii irratti as deebisanii namni karaa Ameerikaadhaa dhufuu eegalaa jechuudha. Takka immoo yaaminsi namaaf godhamaa jechuudha warreen appruuf ta'an. Kan warra appruuf hin ta'ini Septeembar 18 jennee dubbannee jirra. Septeembar 18 irratti koortiidhaatu jira. Koortiin san
gabaabinumatti warruma approve hin tahin qofa laaltii jechuudha. Warra approve hin tahin kaja'amu kun hundinuu warruma keeziin isaanii US raappii harka galtee jirtu hunda. Kan akkasii quba qabaadha. Hoggaana kana jiru gartee booda warreen keeziin teessan maqaan group 5 fi warreen biraatis keessaafuu gartee keeziin teessan yoo fudhatamtee jiraatu taate isinis warri gartee approve hin ta'in warruma approve hin ta'in kana keessa jirtanii jechuudha. US raappii hogguu waraqaan teessii deeyte akkasii quba qabaadha. Tanaafuu gartee warri US raappii too akkam tahaa jettanii gartee gaafii haaree hin gaafatina. Warri US raappiidhaatis kan keeziin isaanii kan warreen group 5 kan keeziin isaanii US raappii harka seentee jirtu karuma US raappii kanaan laalamti. Warri immoo approve tahee jirummaasis group 5 illee yoo ta'e karuma gartee warra US raappii tan approve taatee jirtu laalamtii jechuudha. Akkasitti quba qabaadha. Kana waliigalleemi? Kanarra waliigallee obboleeyyan keenya? Okay. Gaarii. Kanatti idaannoodhaan warreen gartee gaaffii qabaatan yoo jiraatan nama muraasa gaaffii irraa dhageeffannaa deebisuudhaafis ni tattaafannaa. Akkasumatti gartee gaaffii teessan warri qareewwan tanaa mana keessa barreessaa jirtanis gaaffii ni harkaa. Okay. Ati reefu dhufte dhiyaadhu ayyee share godhi eegare. Ati reefu dhufte dhiyaadhu ayyee share godhi eegareefu dhufte. Bika tanaan isin garsiisa. Odoon keessan dabarree bika tanaan isin garsiisa. Pirezidaantii Maaleeshiyaatii fi jaartii isaa asitti gartee Xi Jinping harka fuudhuudhaaf deemanii. Bika tanatti gartee pirezidaantiin Maaleeshiyaadhaa Xi Jinping harka fuudheeti. Xi Jinping jaartii pirezidaantiitti harka laate harka fuudhuudhaaf isiin harka fuudhuu diddeeti. Akkasitti gartee gajjettee fi salaamtaa gootee jechuudha. Hogguu kana gartee Xi Jinping harka isaa gartee deeffatee akkasitti itti as baasee gana harka isaa hogguu deeffatu gartee hogguu kanaan asirratti harkee isin garsiisuudhaaf gamatti yaanuun isiin akkasitti gartee gama kaaniin jaartii Xi Jinpingidhaa harka fuutee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ammoo inni tuni gartee asirratti akka oduu guddoodhaa taatee hin mul'anne wanni tuni silaa gartee amma akki kun silaa biyya dhihaa kana keessatti taatu taate silaa gartee biyya Yurooppii keessatti taate takka immoo biyya Ameerikaa tana keessatti silaa taate miidiyaan kun miidiyoonni Ameerikaadhaatii fi warreen gartee Yurooppiidhaa kuni jaartii tana akka malee silaa maqaa balleessan akka malee. Amma Xi Jinping gartee isiin akkas jennaaniin humaa takka illee jenne harkuma isaa deeffate isiin ammoo salaamtaa gartee gajjettee fi akkasitti isa dubbiste jechuudha. Akkasitti gartee hogguu jaartii isaa taatu jaartii isaa gartee harkallee fuutee dubbistee jechuudha. Garaagarummaa isin himuudhaaf garaagarummaa gartee miidiyaaleen dhihaa hammam takka jibbansa islaamaa qabaachuudhaaf waanuma xixiqqoo hunda gartee guddisanii akka namni gartee guututti islaama jibbuu fi islaamni kun gartee warra ammallee boodarratti aanaa warra hin guddatin warra jijjiirama tokkollee gartee hin arkine godhanii akka isaan dhiheessan san gartee isin garsiisuudhaaf. Dhugumatti miidiyaa jechuun gartee waanuma akkanaati. Amma namni gartee tanarraa dubbatu hin jiru.
miidiyaaleen chaayinaa amma tanarraa gartee waan guddoo godhanii biigdiil godhanii irraan dubbatan. Kabajaadhaa gabaabinatti gartee kabajaadhaa jaaniituma bira dabran. Isiin amantii isiidhaa eeggatteeti isa harkan fuudhin. Akkasuma sanitti silaa gartee yeroo biraa silaa taate fakkeenyaaf pirezidantiin ogguu gartee kanatti simannaadhaaf kophaatti gartee kadhufan taate if duratti himan. If dura jaartiin abaloo gartee harkasiin fuutu. Atilleen gartee akka isin gartee harkasiin fuune quba qabaadhu. Atilleen harka isa fuudhuun qabdu faa jaaniiti fuulduran itti himan yeroo hedduu. Tan gartee guyyaarraan tanaa kun immoo tan guyyaa kaleedhaa immoo waan namayyuu gartee dhaqee isa simatuuf jecha inninis gartee isaaf jaartiin isaa dhaabbatanii waan namayyuu gartee simachaa jiraniif jecha wanni takata gartee yoo itti himanillee ni irraanfata namni. Saniifuu gartee innilleen hogguu gartee harkatti laate san itti himameetillee ka jiru jechuu. Waan isiniimu jiru dhageeffadha. Itti himameetillee ka jiru hogguu gartee inni harkatti laate san isiin akkas jennaan daddafeeti harka isaa deeffate. Achi booda gartee salaamtaan ittuma fuftee akkasitti isaanis kara deemuu qabanitti deemanii jechuudha. Garuu immoo kana keessa wanni isin himuuf garaagarummaa miidiyaaleen gartee dhihaatii fi warreen bahaa qaban. Silaa gartee isiin tuni karaa Yurooppii keessatti wanni tun kataatu taate or Ameerikaa keessatti silaa waan taatu taate aanqamta akka gartee waan islaaminaa tana takka gartee ummatuma islaamaa guutuutti amma isaan gartee isii tana qofa hin arrabsan islaama guutuutti arrabsan jechuudha. Okay? Ummatuma hundaa'u gartee walumaa galatti arrabsan walumaa galatti gartee akka boodarra aanaa ta'an agarsiisan walumaa galatti gartee akka biyya dhihaatii wajjin walii galuu hin dandeenye takka wajjin deemuu hin dandeenye godhaniiti himanii jechuudha. Saniin isin garsiisuu fedhe asirratti. Itti aansuudhaan waa'ee immigireeshinaa irratti irra nu deebii warri jettan warri gartee amma dhufaa jirtan. Waan immigireeshinaa irratti waan isin irra deebi'u dhageeffadhaa. Warra gartee dhaga'utti hin jirrellee warra as hin jirrellee akka himtaniif hin barbaada. Guutumatti gartee dhageeffadhaa isiniif hin himaa. Dubbiin immigireeshinaa ammaan tana bikka lama jirtiin jee. Bikki lameen warra appruuf ta'ee jiruu fi warra appruuf hin ta'in. Warri maas appruuf ta'anii jiran kuni dubbiin isaanii bikka lama jirti. Warra appruuf ta'ee Ameerikaa dhufuudhaaf qophaa'ee jiruu fi warra case by case laalleeti akkasitti karaa Ameerikaadhaaf hinnaa ja'anii dubbataniitu jira. Warreen kun ammaan tana silaa guyyaa kaleedhaa irra marii godhaniiti xumuranii akkasitti ibsa gartee akkaataa warra appruuf ta'ee jiru kanaa fi warruma appruuf ta'ee jiru kana warra case by caseidhaatii fi warra immoo odoo gartee gaaffii ittiin dhiyeessine akkanuma karaa Ameerikaadhaa fidan kana haalaataatti godhan kanarratti marii godhaa turanii mariin tun hin xumuramne guyyaa kaleedhaa. Saniifuu arrallee marii sanirra jiranii mariin tun gartee hogguu xumuramtee hara tokko baate akkaataa jarreen kun itti Ameerikaa dhufan ni ibsan jechuudha. Kana jechuun warra isin nama 12,000 olii warri appruuf ta'ee eeggachaa jiru jarreen kana karaa yaaminsaatiin mootummoonni USCIS fi akkasumas karaa imbaasiitiin yaaminsa godhanii ejensiilee adda addaa jechuu kiyya yaaminsa godhanii akkasitti karaa Ameerikaadhaa isin fiduudhaaf qophaa'aadhaa yaanii isin yaadachiisanii jechuudha. Warri kaan ammoo warra appruuf hin ta'in. Warri appruuf hin ta'in koortiin isaanii guyyaa 18tti baatuma tana jechuudha. September 18tti koortii appointmentiidha qabanii warri looyirootaatee fi akkasumas warri mootummaadhaa jajii duratti keezii tana akkamitti fuuldura tarkaanfachiisuu danda'an akkamitti gartee piroosesa kana itti fufsiisuu danda'anii fi jarreen kana haalataa itti Ameerikaa fidan haalataa gartee itti mijjeessaniif kanarratti marii godhuudhaaf deeman. Mariin tuni torbaan September 18tti taatii jechuudha. Akkasitti gartee kana quba qabaaddaadhaan isiniin jechuudhaa fi oduun tan gartee warra appruuf ta'etuni arra amma oduun laayivii jiruutillee bahuu ni dandeessi tana beekaa. Booda galgalaas gartee nu biratti xiqqoo boodallee taatus bahuu ni dandeessi.
akka gartee isaan odeessaa jiranitti the news can come at any time. Yeroon takkallee nu gartee ta'e isaan wanta godhan takkallee nu hin jirtu. Okay? Tanaafuu xiqqoo booda gartee oduun baatee yooniin gartee waa asirratti isinii maxxansees akkuma gartee oduun sun baatee isinii maxxansetti laaluu qabdan. Maaliif guyyaan silaa isin xumuramuu qabdu kaleedha ture. Kalee gartee isaan mariidhaan fixuu hin dandeenye amma gartee guyyaa irraan tanaatis daranumaati itti fufaa jiranii jechuudha. Akkasii quba qabaadhaadhaan isiniin jechuudhaaf. Okay, obboleeyyan keenya warri gartee gaaffii qabdaniitu jira. Warra gaaffii qabdan kana. Galatooma hundi keessanuu warri asirratti gartee taaptaap godhaan hordofaa jirtanis, sheer godhaan hordofaa jirtanis galatoomaan isiniin jaa. Ammallee taaptaap godhuu hin dhiisinaa oduma nu dhageeffattanii harka keessaniin taaptaap godhaan isiniin jaa. Akkasii AMJ akkam jirta? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat kaya akkam nagaa? Nagaa amin. Fayyaa alhamdulillah jidduu tana maan nurraa battee hoo? Anaatu biizii ta'e moo siitu biizii ta'e waluma dhabnee hoo? Walumaan biizii taane. An dhufee yoom TikTok kana seenu suma laaluuf hin seenaa biizeen seenu sin argu. An Facebook keetiin illee follow keen qabu. Okay. Isumatti hin argaa faa je'eetiin dhiiroonuma seenin ayyee oduun bareedduun argatiin hin dhufu jeetuman takkaanuma biizii ta'e jeetuma wanni jechaa ture. Waa lamaan na dhibee. Ayyee. Silaan illeen oduu silaa dabarsuun ooltulleedha. Amman dhufee keessa uumaa hedduun dhaggeeffanneen turre eegan dhufe siyala. Waa lameen na dhibdee qiyyaa Kooriyaa kamataa dhagaasan akkamitti Chaayinaan bira fiduu dandeesse hedduu gaafii natti taate miidiyaa bareedaa naa ibsulleen arganne. Lammaffaa Chaayinaa irratti agarsiisni kun hagam takka uummata dhiyaa kanaa fi Ameerikaa tana maal fiilingii maal itti fidee waan kana itti gammadan moo itti aaran moo hagam hamileen isaan cabtee maal ja'anillee waan jiru akka nu ibsituun fedha. Tole. Gaaffii gaarii haaftee dursoo atillee hin galatoomi maaliif information addunyaa kana gartee jala deemuun waa hedduu irraa barta akkasuma sanitti haasawni isaaniitii fi hojiin isaan hojjetan yeroo hedduu waan adda addaa himti. Jarreen kun keessaafuu gartee North Kooriyaan gabaabinumatti North Kooriyaan ulee Chaayinaadhaati. Hogguun akkana jiru North Kooriyaan tuni gartee Chaayinaadhaaf akka gartee paartinaaraa darani akka obboleeyyaniiti. Chaayinaan yeroo hedduu gartee biyyootan akka Jaapaanii fi biyyootan akka gartee Taayiwaanii naannuma san biyyootan jiru Ameerikaallee itti hidhe Noorz Kooriyaadhaanii firraa sodaachisan. Noorz Kooriyaan akka gartee jabaattee humna hortee biyya gaarii taatu interestii Chaayinaadhaati. Ammaasis Chaayinaan gartee daranuutu gargaarti. Lafa jalaanis daldalaanis kana keessa ummata kumaatamaan lakkaa'amuutu jira kan Noorz Kooriyaadhaa biyya Chaayinaa dhaqee hojjetu. Ammaas warra siizinaaliitu jira. Nama kumaatamaan lakkaa'amu fi'aniiti biyya Chaayinaa geessanii hojjetanii hogguu gartee bireekii qaban karaa gartee Noorz Kooriyaatti ol deebi'an. Kana keessa daldaloonni guddaan gartee biyya Noorz Kooriyaadhaa wanni haareenni karaan itti seentuun Chaayinaa irraanii seentiif. Yoo gartee makiinaas taatee ammaas gartee teknoolojii adda addaas ta'ee inumaatu gartee guddina biyyattiidhaatilleen karuma Chaayinaatiin daldala adda addaa oofan. Maaliif karaan isaan Chaayinaadhaa fi Noorz Kooriyaa jidduudhaa karaa baaburaati jira, karaa makiinaati jira. Akkasuma sanitti gartee namni tokkolleenu waan olii gad deemu arguus hin danda'u, dho'isuus hin danda'u. Biitti gartee akka Ameerikaa faan jechuudha. Tanaafi gartee namtichi pirezidantiin Noorz Kooriyaadhaa Chaayinaa qofatti illee miti. Raashattis akkasumatti jabaadha. Raashaadhaanis walitti dhiyaatanii akkasuma sanitti meeshaalee gartee waraanaatii fi ummata yeroo gartee lola Yuukireen kana keessatti waraanonni Yuukireen hedduutu seenee lolaa jira.
Ukraine iddoo taane waraanni North Koreaadhaa Ukraine keessa seenanii lolaa jiran akkasumas ammallee Raashaa keessa ni jiran. Gama kaaniin Chaayinaan amma waraana siidhaa gartee Ukrainitti ergitee Raashaa gargaartee dhowuu hin barbaaddu. Garuu immoo Raashaa cinaa dhaabbattee karaa gartee North Koreaatiin waraanni North Koreaadhaa dhaqee gartee akka gartee Raashaa gargaaru. Chaayinaan waan dandeessu hunda ni gooti. Yoo dandeessee gartee maallaqa taate yoo meeshaa waraanaa taate waanuma barbaadanuu ni kennitiif. Fadhinnaan kana keessa jirtu fadhinnaa Raashaa qofa odoo hin taane humna dhiyaatii fi akkasumas gartee guutumatti warra Yuurooppiitii fi Ameerikaa tana dura dhaabbannoodha jechuudha. Takkasanii gaaffiin lamadaa maal jettee turte? Gaaffiin lammaffaa akkamitti walitti dhufeenya hariiroo isaa qabannaa ibsite amma hariiroo isaa walii qabannaa ibsite haga isaa wal bira dhaabbatan gammachuun fuula isaaniirraa wanuma ibsiti bar jarri akka malee waliin gammadan viidiyoo gisee ilaalu. Akkasii bar yaa. Amma akkamitti dhufee miidiyaa tokkoon dhagee saatalaayitii eegaa biyya san ugguraat irra jira Ameerikaan xayyaarri takka achi keessaa ol kaanaan akka dhooytu yookaan akka miitu jaanii dubbatanii isa kana siistama addaa fayyadamteetti Chaayinaan fiddee biyya tana jee miidiyaa afaan arabaa tokkoon raayinti xiqqoo dhagee garuu akkaataa inni itti dhufellee hin beeku Chaayinaan. Lakki inni deeminsaaf namtichumaatu gartee xayyaaratti namanne. Taatu xayyaaratti namanne malee Ameerikaan dhawuus hin dandeessu. Hayyee saatalaayitii isaaniitiin Saatalaayitii isaanii gartee haa qabaatanii wantaa godhanii malee dhawuu hin danda'an. Garuu dhawuus hin barbaadan yeroo ammaan tanaatti beeki. Inni gartee hogguu amma dura Chaayinaas hogguu dhaqu baaburaan dhaqa. Baaburoo qaba. Hogguu amma dura gartee Raashaallee taraa amma dura takka hogguu dhaqu amata dabree keessa Raashaa dhaqee tureensa. Yeroo san gartee baaburaan deema. Deeminsuma isaatu baaburaani. Biyya keessa qofa gartee yeroo takka takka helikooптariif kanaan deema malee hogguu gartee biyyoota lameen kana dhaqu inni baaburaan deemte. Yoo ammallee yoo yaadatte yeroo amata afur dura hogguu gartee pirezidantii Ameerikaadhaa Daanald Tiraamp wajjin boordara gartee Noorth Kooriyaa fi Saawus Kooriyaa irratti hogguu walitti dhufanii walgahii godhan. Baaburaani ilaachi dhaqee akkasitti achitti gartee Daanald Tiraamp wajjin walitti dhufanii wajjin haasawan. Hogguu deebus baaburumaan deebi'a beekte. Kuni tiraanspoorteeshinuma isaati. Kan gara biraatiin ammoo gaaffii itti aantu taniin yaadadheetiin jira. Meeshaaleen gartee Chaayinaan godhaa jirtuunii fi agarsiisni Chaayinaan gaggeessaa jiru kuni biyyootan Ameerikaa tanafaa akkam godhaa jira akkam ilaalaa jiranii jetteemi. Dhugaa dubbachuuf biyyootan Ameerikaadhaa biyyi Ameerikaa qofa odoo hin taane warri Yuurooppiitis hundummaan isaaniitu agarsiisa Chaayinaan agarsiifte kanaa fi meeshaalee waraanaa Chaayinaan qabdu kanarratti akka malee rifachaati jiran. Dhugaa dubbachuuf dhugaa gartee yeroo takka takka Ameerikaan waan qabdu hunda nama agarsiiftu meeshaalee waraanaa isaanii hunda gartee alatti gadi hin baasanii garuu immoo wanni Chaayinaan agarsiifte kun qofti isaatu akka gartee biyyootti Ameerikaatii fi warri Yuurooppiidhaa kun hundinuu meeshaalee waraanaa tana hunda akka hin qabne agarsiisaati jiran. Chaayinaanis dhugaa waan hunda agarsiiftu waan takka takka ni dhoositi namarraayis akkuma gartee lolli Yuukireenii fi lolli Iiraan kuni waan adda addaa nu agarsiisaa jirutti meeshaalee waraanaa kan Raashaan gartee ittiin fayyadamin kan lola kana keessatti hogguu takka hogguu lama itti fayyadamteetu jira. Lolli warri Yuukireenis warri Iiraanis akkasuma lola Izraa'eel hojii godhan san keessatti misaayiloota dudullacha itti fayyadamanii duba hogguu gartee misaayilonni sistamni gartee Izraa'eel dadhabatee booda misaayiloota ajaa'ibaa kana itti ol kaasan jechuudha. Izraa'eel hogguu gartee meeshaalee sana agartee nuti lola kana godhuu hin dandeenyu siisfaayerii godhuu qabnaa jaaniiti Ameerikatti iyyanii akkasii Daanald Tiraamp karaa gartee siisfaayeriitiin karaa tolchanii akkasii lolli kun akka dhaabbatu godhan tana gartee hin irraanfatina. Jarroonni gartee warri bahaa kuni meeshaalee waraanaa ni tolfatan garuu immoo hin garsiisan ni dho'isan. Chaayinaan wanni isin garsiifte kuni
inumaatu gama kaaniin Ameerikatti gartee Ameerikaadhaaf deebisuu. Addunyaadhaaf gartee addunyaadhaanis nu harkaadha. Nuti gartee hogguu haasoynu taphachuutti hin jirru. Nam tokkolleenu akka gartee mataa keessa nu dha'u hin barbaannu. Nuti warra nagee uumuu nageeyaaf jiraatu. Nagee keenya eeggachuudhaaf nagee ammas biyyootan biraa eeguudhaaf qophii waraanaatis goonee jirra akka jechuudhaati. Gamni gartee wanni Chaayinaan addunyaa agarsiisu jirtu. Meeshaaleen waraana keessaafuu isin garsiifte gartee hypersonikiidhaa fi kan leezeroonni gartee droonii fi xayyaarota samii keessaa buusu san ilaamaan tanaa gartee Ameerikaan illee ni qabdi. Amma Ameerikaan gartee markaboota isiidhaa kalolaa kana gubbaarraa ni qaban meeshaalee akkasiisan. Garuu immoo akka gartee tiraakni gurguddaan fe'atee deemuun bika adda addaati irraa gartee akka qabatanii oofuu danda'an kanarratti hin garsiifne. Kana qofa illee miti Chaayinaan ammas wanni isin garsiifte guddaan takka wanta ture. Roobaatii gartee kan lola keessa seenee loluu danda'u. Waan akkana kan hundaatu jira. Jaan isaa dhaabbataan gurbaan kun yoo si baase anaa fi ammaarree kana dhaadha. Wanni gartee waan akkana kan hundaatu jira. Saniifuu gartee kun hundinuu dhugatti mootummoota addunyaatiif akka gartee nama dhaamsa dabarsu jiru jechuudha. Dhaamsuma dabarsu jiraniif. Akkasii siinjaa MJ keenya. Okay, Jamal keenya galatoomii ulfaadhu. Yaada bareedaadha. Garuu agarsiisni Chaayinaadhaa ka Ameerikaa fi uummata Awurooppaa kana ammayyaa'ee irra dhufee na fakkaata. Akkanaan ilaalutti oo meeshaa sanillee qabaatan ni ammayyoomsite. Chaayinaan fuuldurallee waan teessuun fakkaattu meeshaa tana itti fufuuf teessi. Chaayinaa fi warrummaan xilaatonni yookaan warri diina Ameerikaa godhatanii jiran kun namni rafaa jiru hin jiru. Ifin Iraan dheengadda dhaamtee irraa eegale jechuudha. Hagameettuu namuu tattaafatu jira. Waan akkasiiti garuu Chaayinaan hedduu takka uummata cunqurfamaa uummata uggurri adda addaa Ameerikaa fi Awurooppaa kun irra kaa'ee jiru mataa ol qabachiisuuf hedduu tattaaffatti jirti. Ifin Afrikaa kana keessallee hedduu deemaa jirti. Chaayinaan dhugaa nama miidhuudhaaf siin nama biizinasaati. Ifittisuu ifi garsiifte malee yoo rakkoon biralleen dhufte ifittifnaa jettee garsiifte malee Chaayinaan osoo yaa'ii deemte barqaata lola bantee wanni irraa fudhatte taa'una fudhatte silaa taa'uun isaanii kan. Ammallee Chaayinaan tun addunyaa kanarratti wanni fudhatama isiin qabaatteen hedduu takkaa isii biyya namaa walitti ooftuun agarre. Biyya namaa isii walitti ooftuun agarre akka Ameerikaan warra Awurooppaa kun kaan achi dhaqanii kaan hin tuqanii achatti kana dhayi nuusi gargaara maal jaaniin akkasitti gartee duuba maarshii nama micciiran kan. Hin beektu hedduu takka dasna jetti garuu istaayilii isii yoo booda jijjiiramuu baate akkasitti hedduu takka galatoomi saahiba kiyya qaali obboleessa kiyya hedduu takka ulfaadhu waan takka waan nu dhibe waan adda nuun bahin. Wanni akkasii sirraa hubannaa. Garuu mee kanarratti yaa warra miidhamaa tokkollee garaan waa bara naman kutu ajandaati jennee dubbanne malee warra Filistiin tokko uummanni Awurooppaa rabbiin garaa dhagaa kana rabbi laaffisee fi aktiivistootaa fi warreen waa qabeenya abbootiin qabeenya doonii 70 mookkanaan garas imaluu jira miidiyaa tokkorraa xiqqoo affaattuunumaan dhagee amnoo shoo garuu waan sana nama gamirraa qoo qabda gargaarsa. Fortilla jaaniin dooniin wayii deemaa jirti. Dooniin tun egaa doonii duraatillee miti maalis doonii yoo xiqqaatte amata kana tuni doonii shanaffaadha. Shanaffaa moo jahaffaadha. Yeroo hedduu gartee oguu gargaarsa fidanii karaa Gaazaatti as dhiyaatanii waraanni Izrael afaan bahee isaan qaba. Akkasitti fuudhanii gartee Izrael geessanii jechiin akkasitti hunda isaanii karaa bikka irraa dhufanitti deebisanii. Kana keessa gartee ilaa hanga ammaan tanaa dooniileen tuni milkii adda addaatti hojjechaa jirti. Akki isaan barbaadanitti illee gartee yoo goolii sanii hin galchine yoo gartee Gaazaallee hin dheyne akka mootummoonni Yuurooppiidhaa jara Izrael kan jara Falastiin bira dhaabbatanii karaa nyaanni gartee isaan dhaqqabuu akka qabuu fi
akkasuma sanitti Israa'el irraas gartee dhiibbaa adda addaa akkaataan isaan political pressureidha. Isaan kaayaa jiran kuni haruma doonii kanarraa kan ka'e. Maaliif hogguu gartee dooniin tuni karaa kana deemtu jarreen kuni live stream godhanii miidiyaaleen adda addaa irraa haasawaniiti. Haasawni kun daranuu gartee jabaachaati deema. Kana keessa mootummoonni Yuurooppiidhaatis akkuma gartee ammaan tana arkaa jirtanitti Israa'el gartee akka malee dhiibbaarra godhaa jiran. Gaazaa gadi hin seeniin jechaa jiraniin akkasuma sanitti ammaas gartee nyaanninis ummataaf dhaqa'uu qabaa jechaa jiran. Inumaatu nuti baatii tana keessa gartee September tana keessa United Nationitti Falastiin akka biyyaatti gartee beekamtii kanninaa fi jaanii odeessaa jiran. Inumaatu guyyaa kaleedhaa biitii Ayirlaandiidhaa gartee alaabaa Falastiin mootummaa isaanii gartee bika gartee mana Prime Ministerchichaa duratti ol kaasanii dhaabanii jiran. Wanni kanaatuni gartee daranuuti Israa'el tana aarsaa jirti. Keessaafuu deeggartoota isaaniitii fi Prime Ministerchichaa isaatis. Akkuma kanatti gartee yoo yaadatan torbaanuma dabre kana keessa Prime Ministerchichi Awustiraaliyaadhattis nuutis Falastiin beekamtii inni kanninaa fi ji'ee ifa bahee dubbatee ture. Sanirratti Prime Ministerchicha Awustiraaliyaadhaa hangam takka warri Israa'el yaa'ii itti godhaa jiran waanuma addaati. Inumaatu Natanyahu mataan isaatu hammam takka gartee dhiibbaa akka irra godhaa jiruu fi warreen gartee akka Awustiraaliyaatti seenaa Israa'el ukkaamsuu barbaadan kana hunda nuti kophaatti gartee dura dhaabbannee falmannaa yaada jiru yaada gartee afaan lolaa isarratti dhiheesseeti jira. Garuu immoo Prime Ministerchi Awustiraaliyaadhaa nuti waan kanarratti if duuba hin deebinu haqaa wajji dhaabbanna akkasumas seenaalleen gaaf tokko irraa dubbachuuf teessii je'eeti innilleen afaan isaatiin miidiyaa irratti illee as bahee dubbatee jira. Wanni kanaatu ni gartee dhiibbaan haruma hundaanuu haruma gartee barbaachisuunu yoo gartee kan tarkaanfamu taate warreen beelaan dhumaa jiran kanarratti gartee akka gargaaraman akka nyaanni dhihaatuuf dhiibbaan gama hundaanuu godhamuu qaba. Namni illee godhaati jiran. Tanumaa tana jidduutti immoo warreen Israa'el waraanni Israa'el yoo gartee footoo sana asirraa qabaadhe isiniin garsiisa. Waraanota Israa'eliitu jira. Waraanonni Israa'el kan boqonnaadhaaf mana galanii jiran. Warreen gartee ammaan tana haareetti yaamamanii karaa waraanaa as deebi'uu qaban kan inni isiniin jeesan irra hedduun isaanii waraana kana dura dhaabbachuudhaan nuti waraana keessa deebinee Gaazaa hin seennu ja'aniiti ifii isaaniitiif illee hiriira bahaa jiran. Yoo xiqqaatte yeroo ammaan tana toora waraana 368 ol dabraniiti jiran. Warreen nuti deebinee Gaazaa deemnee lola kanarratti hin hirmaannu. Lolli kun heeraa alaa nagee ijoolleedhaa fi dhalaa fixu jirraa kanarratti gartee hin hirmaannu ja'aniiti dura dhaabbannaa isaanii agarsiisaa jiran. Gama kaaniin waraanonni Israa'el kun cinaan isaanii ifii isaaniitiif lubbuu isaanii if qochiisaa jiran. Akkasuma sanitti lolli gartee deemaa jiru kun lola gartee isaan akka gartee ajandaa qabaatanii takkaa'u gartee akka biyyattii isaaniitiif lolaa jiranitti itti mul'achaa hin jiru. Kanaafuu rakkoon adda addaa gartee waraana isaanii keessatti mul'achaa jirti. Gama kaaniin warri gartee H groupiidhaatis Gaazaa keessatti lola ajaa'ibaati oofaa jiran. Guyyaarraa waraanan Israa'el kana akka malee fixaati jiran. Lolli kun bikki lolaa gartee akka malee dhiphachuu keessa namni gartee harkaan walis seenee wal dhawaa jira. Harkaan wal qaqqabanii gartee wal qaqqalaa jiran. Tana gartee quba qabaadha. Maaliif viidiyooleedhaa fi footoolee adda addaa gartee asirratti illee poostii godhuu hin danda'u. Garuu immoo wanni gartee ijaan mul'achaa jirtu wanni ijaan agartu waan akka malee gartee nama ajaa'ibsiisuu isiniin jechuudhaaf. Akkasii MJ maqaa bareedaa qabdaa akkasii isin jechuu jira. Okay, galatoomii gaafii xiyyeessarruma naa deebiste garuu waan xiqqoo waan naan galinii jira.
Dhuguman uummanni anamma Filistiin kana namni dhee Israa'el jee qofan fudhadhu. Inaman waan ajaa'iba sitti ta'u. Namni dhee addunyaa tana guutuu mootummoota haga muraasa yoo hin ta'in warra kanaa dhee gargaarsaanis haa ta'uu waa hundaan keessatti Awurooppaan mata duree Ameerikaan itti aantu. So waan kana akkana godhanii fixanii amma dhiisi ja'anii if duba deddeebi'uun kun ifi faayidaa warra kana fudhachuu barbaadammoo Filistiin tanaa amma Israa'el nu laamsisitee inni fudhannaaf yaadammoo dhugumaan namummaan itti dhagahamee nuti beekamtiin kaninaaf nuti maariyyoon kaninaaf jedhamu akkami garasiin meeshaa ergaa asiin waan biraa haasawaa wanni kun konfis nama godhatu ta'a. Ameerikaa qofaa dida. Ameerikaan Israa'el fudhachuu qabdii waan juu inumaa jala saraartee ibsitii yoo Ameerikaan if duballee hin deebin. Dhugaa. Wanni kanaa honi gartee maaliif fagoo deemta? Amma fakkeenyaaf irra deddeebiit illee ni dubbadha. Garuu gartee tana keessa gartee sheekottiin teenya takka takkaas ni jirti. Warri gama duubaatiin na barreessanii waan akkanaa kana gartee dogoggoraa illee injiin naan ja'an. Wanni san maali? Nuti gartee yeroo hedduu warreen Yurooppii kanaa fi Ameerikaa irratti quban ilaalla. Keessaafuu gartee waan Islaamaa fi Falastiinii kana irratti. Wanni ajaa'ibaa immoo waan Tarkiin godhaa jirtu. Tana gartee waan biyyoottan Arabaa kuni godhaa jiran. Kana nuti kana laaluu dhiifneeti bira dabarree warra Yurooppiitii fi warra Ameerikaatirraa waan isaan gartee akka Islaamaatti godhuu qaban. Takkaa'u ilma namaatiif godhuu qaban irraa eenna. Dursoo silaa warri nuti gartee ijaan irraa laaluu qabnu biyyoottan akka gartee Maaleeshiyaa fa'aa biyyoottan akka Suudi Arabiyaatii fi Qataarii fi kana hunda warra GCC akka jiranitti biyyoottan akka Tarkii fa'aadha. Isaanuu Izraa'el tana miidhaati jiran. Izraa'el tana gargaaraati jiran. Karaa kamii gargaaraa jiran? Karaa gaaza dhiheessuutiifin, karaa nyaata dhiheessuutiin, akkasumas karaa waraana isaanii gartee gaazatti erganii akka lola kanarratti hirmaatan godhuudhaan meeshaalee waraanaa kennuudhaaniin kana hundaanii gartee Izraa'el tana gargaaraa jiran. Dursoo jara kanarratti gartee xiyyeeffachuutu namarra jira namni keenya isaan kanarratti xiyyeeffatanii isaan kunoo gartee maaliif Izraa'el tana gargaaranii ja'anii gaafachuu qaban. Warri Yurooppii fi Ameerikaan ummaa warra fagoodhaa hodiisi. Aiduu maalitti fudhatanii beektaanii jara dhimma dubbattu kana uummata Arabaa kana just I don't know wallahi akkuma gartee nijraami bakka saree waa duddu takka bakka warra qushaasharraa waa dudan takka gartee wama akkasittiin fudhadhee waan gizee leencitti dhufee waa takka namni jabaan tokko ture shishitti jeega xoriitu takka wama akkasittiin fudhadhee waan inumaa atimma akkasitti ulfeessitee ilaaltaami jarri jara kana funyaan qabee deemuun ifin Turkiin amma addunyaa irratti nama muslimaati maal jaa neeva muslimummaan hin jirtu amantii wanni ja'amu namni amantummaan fiilingii namaa qabu hin jiru addunyaa kanarra. Yoo mootummaa tokko akka dhuunfatti yoo qabaatellee. Ani akkasiin jiru san yaada keeti. Amteen iyyuu dhugaa si jaa. Sanii tuni daaraadhaan irraa dhiisee jechuu barbaadeetti tuni gargaaruu baatee dhaqanii tuni fudhatan. Egaa akkas taate nuti maaliif Yurooppii irraa wanta eeynaree maaliif Ameerikaa irraa wanta eeyna vaaliyuu gartee takkaa'u gartee isaan akka biyya Islaamaatti achi ba'anii maaliif Islaamaaf yaaduu qaban. Maaliif gartee warri Yurooppiidhaa Islaamaaf rifachuu qaban. Rifachuu hin qaban. Hin qaban yoo odoo biitii Islaamaa jettee ati beektu biitii gartee akka Tarkii faan odoo jiranii warri gartee amma Tarkii qofaa miti beeka warri waraana Izraa'elitti ergee Izraa'el keessaa waraanni isaanii lolaa jiru. Tarkii qofaa miti. Morokkonis akkasumas naqaa jirti. Morokkonis sila gartee biyya Islaamaa hin jettiimi. Yaa. Isaanis waraana hedduu geessanii jiran Izraa'el keessaa. Abo I don't know mbeekani ummata kana garuu Israa'el tunga ani masiiri dalaydee ummata kana guutuu akkanatti fi dalaydee deebistee mbeeku garuu caba isii rabbii wanni isii garsiisen Filistiin sila Israa'el sila waa fi deemuun kaane caba isii wanni rabbii isii garsiisen Iraanin rabbii isii garsiise. Ummanni eegasi Filistiin tanaa wanni Israa'el tanaa olaale mootummaan duraan akka nama rabbiif salaatutti itti salaatan kana rabbiin eegasii salphisee xiqqishoo anamma akkasii na mul'atti xiqqishoo namuu irraa fagaggee irraa duuba deebi'ee
Akkasii biraasaa xiyyaa itti galatoomii ulfaadhu yeroo Tola, bareedduu tola, qabaadhu inshallah wala garraa tola. yeroo seentadan dhufa. Ayya, ayya. Salaam alaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Assalamu Nama alaikum. nama tara jiran ya. Nama jira kota akka galamsii jirta? Akkam nagaa? Jamsi nagaa? Jirra kun akkam jirtaati? Jira wallahi. Qoy dubbii mootummaa Ameerikaa takkaan na dhibee taasaniif hin dhibee dhiifama. Inni sun numa jira. Gaafadhu Ni ayyee. jira lubbuun. Lubbuun ni jira hin jire. Lubbuun ni jira. Oh, Trump moo? Ee Oh, dubbii pirezidantiitii si dhibee? isaaniin na dhibe wallahi. Okay, kunoo laal lubbuun jira laal. Agartee? Yeela. Kunoo Arras bee. kalees bee kalee. Ni dhukkube moo akkam islaa sabbate inni. Hin dhukkubne lakkii boqonnaa irra ture. Yaaboo Boqonnaa irra du'aa itti ture goone kaameruma duraa fagaate. Sanii fi gartee warri adda addaa olola oofaa turanii. baga nuu deebi'e egaa. Ammas gaafii lammaffaa. Lakki ni jira. Ni jira. Bishaan laga Abbaay jechuun mootummaa biyya tanaa jechuun yoo amma siyaasaa keessa galee nuun dhiisan beektaa biyya Masrii jira. Ayyee. Isaaniifuu bishaan kanarratti uummata Suudaanii fi uummata biyya tanaa uummata Itoophiyaa walirratti afeerraa yaamen isaanii. Hin goone aboo lakki bishaan kana hedduu jidduun seenu jeeti jala dhaabbachuu jira. Warri Ijiptii isa karaa bishaanitti gartee as harkisuudhaaf tattaafatanii turanii baatii 3-4 dura. Garuu immoo irratti hin hirmaadhu jeenitti yeroodhaaf gartee jalaa didaa jira. Masriitti dida. Lakki Ameerikaadhaatu dida. Garuu gaa sababa sanii hin beeku asirratti beektaa waa'ee efa inni bishaan kootu wajji eebbifnaa jee yaame booda hedduu asitti uummanni shabaabni asitti rakkoo hamaa keessa hin jiran beektaa uummata asii keessa jiru. Isin bishaan nu jalaa qabu hin uummata Itoophiyaa. Bishaan isin jalaa hidhatan gaa kun gaa politikuma naannoo saniitti politikuma biyyaatu uummata biyyaatu gartee kana godha warruma gartee miidiyaa irra taa'ee waa'ee Itoophiyaa jibbansa Itoophiyaadhaa haasa'u tokko nagarre viidiyoo kan Wallahi asii yoo gabbaatee kararra gabbaate maal isin jan Itoophiyaa sodaannoo Itoophiyaa jechuu gizeen Itoophiyaa jettu isin bishaan kan irraa fudhattanii barsiisin jan. akkasii bar ajaa'iba bar yeroo hedduu gartee mootummaan karuma kanaanii gartee itti fayyadamti maaliif warra hedduu haasoosan warreen gartee kanatti waa miidhu kana nama gartee nama nagee akka isaan miidhanillee warri godhan. Kanarratti viidiyoo tokko kan hin gartee kalee namni natti erge tokkoon argee ilmaatu gartee qabxii bareedduu fiddee waa'ee bishaan laga Abbaayyaa kanarratti ustaaza keenya tokkootu ustaaza keenya gartee hedduu jaalatamaa sanii Raayyaa Abbaa Mancaati waa'ee kanarratti haasawaa ture. Akki jeegaa namaatu gartee natti ergee viidiyoo sanarratti mee yaada keerraa nu himi jaanii. Akka gartee raayyaan jedhutti bishaan Abbaayyaa kuni wanni gartee Ijiptitti akka malee jabduu tahee jaalatamuuf oomisha gartee isaan itti oomishanii miti. Takka immoo hogguu gartee amma Itoophiyaan asitti bishaan kana hiitu bishaan kun numa yaa Ijipti numa dhaqaa. Wanni gartee Itoophiyaan bishaan kana hidhuu irratti godhaa jirtu biyyee gartee Itoophiyaarraa bishaan kun fuudhee Ijipti geessu. Ta warri Ijiptiituun walitti qabee akkasitti gartee biyya Suudiitii fi biyyoottan biraatti gurguraniitu jira. Biyyee saniitutu biyyeen tuni hedduu qaaliidha. Biyyee tanaanii fooqiilee dhadheertuu biyyootan Arabaa kana keessa jirtu gurguranii. Itti ijaaranii jeeti haasawa. Dhugaa dubbachuuf wanni gartee haasawa kanaa kana irratti gartee yaada kannachuun nama dhiba. Maaliifi wanni tuni gartee evidensii humaa takka illee hin qabdu. Galaanni Abbaayyaa adeemu kuni biyyeen inni gartee amatuu Itoophiyaarraa fuudhee achi geessu tunis biyyeen hin jiru. Maaliif bishaan gartee hogguu deemu bikka deemu kana duruun godhatee jira. Wanni inni gartee fuudhee deemuun yeroo hedduu gartee waan dila san Ijiptiin gartee hiitee biyyee sana achi guurtee akkasitti biyyoottan Arabaa geessitee gurgurtuu miti. Kana keessa wanni jiru guddoon isiidha poolitikaadha. Waliigaltee bishaan kana guututti keenyaata jettu tan Ijipti qabdu.
bishaan kuni keenya nam tokkollee nu tuquu hin danda'u waliigaltee tana yoon godhan waliigaltee tana dur gaafa gartee British Itoophiyaadhaa fi biyyoota addunyaa tana gartee harkaa qabdu even Egypt illee harkaa qabdu gaafa san walgahii waliigalteen tun godhamte. Waliigaltee saniin arrallee gartee Itoophiyaan bishaan kana waliigaltee san kabajjee Itoophiyaan bishaan kana akka keenyaatti nu haa beeytuudha wanni Egypt jechaa jiru. Gaafni sanii fi arrammoo adda addaa jechuu jirti Itoophiyaan. Bishaan kuni bishaan keenya nuti gartee hinii nu guututti itti fayyadamuu ni qabnaa yaada jirraa Itoophiyaan gartee waan kana godhaa jirti. Isi warri Egyptii keessa jirtanis gartee if eeggadhaa yeroon if eeggattan gartee yeroo akkanaa tana gartee hoguu baatan illee Itoophiyaallee yoo jechuu baattan rakkoon hin jirtu immoo if eegaatuma deemaan isiniin jaa.